Ashama jirra jirtuu hordoftoota chaanaalii kiyyaa warroonni taatan hundi keessanii akka nagaa keessanii anis nagaa koodha obboloota koo bakka jirtanitti nageenyiif araarri waaqayyoo isinii haa baay'atu isiniin jechuu barbaada. Anis nagaa koodha. Warroonni tigisti shawaa maal taate baddee eessa dhaqxee maal taate maaliif dhiistee maal taate jettanii keessanillee na barreessitan keessanillee na gaafachaa turtanii hin banne ni jira isiniin jechuun barbaada. Haguma YouTube kiyalle na deebisu kanumaaf jechaadha kanan badi malee waa biraas miti. Kana booda yeroo na deebisetti wajjin hojjanna isiniin jechuu barbaada. Inni biraammoo inni lammataa warroonni eessa dhaqxa jettan erguu hin naqne nan jira isiniin jechuun barbaada. Obboloota koo warroonni maal taate jettanii yaaddoftanillee na gaafachaa turtanii jira dhiifama guddaa isinirraa baduu kootii fi isin jalaa isxaatti jechuu kootiif illee dhiifama guddaan isiniin jechuu barbaada. Kana booda garuu ni walitti deebinaa waliin dalagnaa isiniin jechuu barbaada. Obboloota koo bakka jirtanittis nageenyiif isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Anis nagaa koodha isiniin jechuu barbaada. Warroonni chaanaalii kiyyaaf maatiin taani maatii taadhaan laayikii gochuudhaan warroonni maatii kun taani immoo maatiin ta'uudhaaf walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Akkas isiniin jechuu barbaada obboloota koo. Kana booda nin dhufaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni na gaafattanis keessanillee warroonni na barreessaa jirtanillee guddaa isaa galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Guddaa isaa warroonni immoo maal taate jettanii yaada keessa galtan dhiifama guddaan isiniin jechuu barbaada. Isinirraa baduu kootiif baay'ee dhiifama guddaadha. Akkasii isiniin jedha galatoomaa ahoraa bulaa. Warroonni YouTube kiyyaaf maatiin taane maatii taa laayikii godhaa. Video kiyammoo haga dhumaatitti daawwadhaa. Like share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada obboloota koo. Bye bye.